nagammachiisa chache nagammachiisa nafarfachiisa afurisa nafarfachiisa Raman kradia lora laba sanda laba dia yon toko ibse baay'ee ulfaata garuu kiyan fiigee ba'uu barbaada xiqqoos ni kadhachiisu waan barbaadu yoo dhuguma eebba lafarraa hammarrachuu barbaadu taatan barsa kana sirriitti yaadannaa qaba tokkoffaa ofii keenya laanna namni utuu ofii isaan kennin qabeenyaa isaan kennu ofii keenya laanna ofii keenya wantoota gurguddaa sadii harkaa fudhanna eewulaan waaqayyo ulaan waan sadii harkaa fudhanna tokko ofii keenya harkaa fuudhu lammaffaa ofii keenya biyya lafaa seetan harkaa fuudhu sadaffaan ofii keenya nama harkaa fuudha eewulaan waaqayyotti ofii keenya harkaa fuudhutu baay'ee ulfaata ofii keenya harkaa fuudhuun baay'ee ulkaadha yaadi garaa namaa gadeedha Peetroos gaafa gooftaa gadee baay'ee rakkanne iddootti kufu boolla qotatee dhufe waan ta'eef achi bageetti lafa dha'e gaafa laga malkaatti qurxummii qaban sana qurxummii qabu gaafa dhaqanii gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dhaqee saawwame kottaa na duukaa bu'aa nama kan walitti qabdanan isin godhadhaa jedhe mitiire nama kan walitti qabdanan isin godhadhaani mootummaa warra Roomaatu gad isaan qabee isaan rakkisa impaayera Roomaan rakkatu waan ta'eef gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee kanaa waan biraa bilisa nu baasuu dhufanii yaadni isaanii warra Roomaa jalaa bilisa nu baasuu dhufa gooftaan jedhanii eegaa turan. Isaan waa'ee nama mootii waa'ee bilisa ba'uu waa'ee garbummaa jalaa ba'uu yaadan malee waa'ee garbummaa cubbuu yaadan. Innaani naa isatti Peetroos fa'a saraawitii taane gaadhan. Warra kanaan dura rakkisaan nutti taphachaa ture meedhaan itti taphanna gaafa booddeen qawwee nu hidhachiisa Yesuus illee kaa'an. Innaan takka achi deemee maddii kee gara tokko yoo qaban sana qotti qabiyyette. Isaan kabaluuf duukaa booni isaan dhiituu duukaa booni caccabsina si'aniiti malee dubbiin dhugaa sun galee bibiti achi si kee kare Yesuus maddii kee gara tokko yoo qabalan gara tokko mootti qabiyyette. Innaan Peetroos aaleetu naqa torba dhiyaa goone naqa torba dhiisuu beekne ariifataan naqa torba yakkisiisee naqa torba dhiisee saddeettaffaa gurrarraa bituu beekne akka sagaalitti. Akkachi barbaada innaan dhaqee nooyi ala 77 eenyuyyummaa 77 deebi'ee nama yakku waan du'een jira kan namni naqa 77 na yakku. Ofii waaqayyo harkaa fuudhuun harkaa fudhachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf Peetroos gaafa Yesuus Kiristoos akka fanni baree manaa bahee culluxannaa sokke. Gaafa sana qancarummaa isaa kee yookaan immoo gowwummaa isaa kee kiyyootti qurxummii qabaa ture sana hin fannise. Meetii biyya sanaa meetii 300 ol baasa. Baay'ee ol ka'aadha gatiin kiyyoo sana. Mukatti fanniseetu qilxumaa yookaan alaltuu laga jiru irratti dirqim godhee fannisee gooftaa dhugaa sokke. Kiyyoon sun sibiilarraa waan hojjetamuuf baay'eedhumayyuu rakkifne. Hiduma taa'ee eege hin saaqnes hin sabnes kana booddee Yesuusiin qaagodhanii ajjennaan bakka afaan qabna wajjin garbummaa sin baasanii du'eera deetu laga kiyyootti kan ka'u yeroo Yesuus deemaa dhaqu kiyyoo isa gaamasiin qurxummii qabaarras namni ofii isaa harkaa ba'uun itti ulfaataadha. Nama harkaa ba'uu danda'a garuu ofii isaa harkaa ba'uun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf ofii keenya kana waaqayyoo bilaan harrabni keenya falmadhutu jedhu falmachuu dhiifne harrabni keenya dubbadhutu jedhu dubbachuu dhiifne harrabni keenya kana godhitu jedhu dhiifne harki keenya lolii mo'itu jedhu loluu dhiifne harki keenya waan barbaadetu jedhu sammuun keenya waan jaallatetu jedhu kun faayidaa keenya dheetu foonni nutti tasaasu harkaa baanee waaqayyoof of kennu jechuudha. Waaqayyoof of kennu jechuudha. Haleluuyaa. Waaqayyoof of kennu. Yeroo tokko namoonni yeroo sooromuu barbaadan foon isaanii dhagaanii cimina isaanii dhugaama. Kana yeroo hundaan dubbadha guyyaa hundumaan dubbadha kana keewwaa tajaajiltoota keenya irratti baay'ee ta'u. Xiqqoodhuma ishee tajaajila kana kee xiqqoodhuma ishee akkas waan asikeef yoo cimina dhagayyuu muuxannoo qaba. Dhoksaa eebbaa lafarraa kan jedhu wajjin ilaalla. Dhoksaa eebba lafarraa eebbi lafarraa isa waaqarraatiin bu'uura waan ta'eef meeqani fageessine xiqqoo laaluu yaaddu. Namni kamiyyuu eebbifamuu jibbu yeroo dhoksaa eebbaa bira ga'uutu baay'ee isatti ulfaata. Waaqayyo warra isa dhaga'an hundumaa eebbisuu barbaada. Waan gurguddaa sadiitu waa'ee eebbaaf jira. Tokkoffaa Waaqayyo warra isa dhaga'an hundumaa eebbisuu barbaada. Lammaffaa dhaloonni eebba barbaadu. Sadaffaa seexanni immoo eebbaaf dhaloota gidduu galee dhaabachuu barbaada. Sini galee Waaqayyo dhaloota eebbisuu barbaada. Dhaloonni eebba barbaadu. Seexanni immoo dhalootaa fi eebba gidduu galee dhaabachuu barbaada. Eebba lafarraa nyaachuudhaaf wantoota gurguddaan lama qofa gochuu barbaada.
Eebba lafarraa nyaachuudhaaf amma yoona manni kee kan godhamu jireenyi kee kan rabbashamu as keessa jirtu ergitanyaadha. Gaa'ila keessanii kun kan jettan as keessa kan lakkoofsa kan hin qabne fuula waaqayyoon itti meera. Sila gaafa jalqaba kadhannaa seen. Namoonni Abrahamaan illee lolamtan as keessa lakkoofsa qabdan. Boorsaan keessa walitti kan hin qaban. Manni keessa taabillaa yaadiyaa. Onaa kan ta'e dhaggeeffadhu irra dhoksaa jetti maa. Mana keetii gadi baay'ee dubbiin harkaa fuuti. Inni mana kee eebba kee abaaru mana keetii gadi ba'a. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Eebba kana nyaachuudhaaf waa eebba lafarraa kana bu'uura eebba waaqarraati. Akkamitti akka eebba? Maal akkamitti akka eebbati? Lafarraa isa waaqarraa maaltu walitti fide? Maal jechuudha? Namni isa lafarraa isa waaqarraa bitachuu danda'a? Akkamitti? Maal jechuudha? Yoos immoo sooressaonni bitachuu danda'u gaa? Ogummaa isaa qabaatan yookaan hagaarii irraa horan ta'e. Yoo hirmiin harka isaanii keessa hin jiru ta'e, yoo xuraa'ummaan isaanii hin haalle ta'e, yoo harki isaanii dhiigaan hin faalamne ta'e, yoo guutuuf xibaana jala hin gugguufne ta'e, hin danda'u eeyyee. Hin danda'u. Qabeenya lafarraa warri hin qabne yoo danda'u hin dhaalu isaanis. Hunda isaaniitti waaqayyo karaa cufne. Sooressaonni mootummaa waaqayyootti hin galan kan jedhu hin jiru. Ulfaataa dha malee. Ulfaataa jechuun hin galan jechuun tokko miti. Ulfaataa jechuun hin galan jechuun tokko miti. Sooressaonni mootummaa waaqayyootti hin galu hin galu. Yoo qabaasaa beekan. Yoo eebba lafarraa isa waaqarraa bitachuu danda'an. Attamitti bitatu? Isa lafarraatiin hiyyeessa gargaaru. Warra deegaadhaaf kennu. Sabeelee nyaachisu. Sadee botee obaasu. Waan qaban irraa hiyyeessa gargaaru. Haadha hiyyeessaa biddeen tokko dhabdee bultee biddeen lama maaddii irratti raafaa godhanii tortorsanii mana isaanii keessa bushan. Ofii ijoollee isaanii filtee nyaachaa ishee lallaafoo hambaa barbaadaa garaa barattee garaa waaqachaa bultu yoo ta'e hin nyaatu hin dhaalu. Mootummaa waaqayyoo kan isaaniiti garuu utuu ollaa dhagamuu godhu utuu ollaan beela'u utuu haati hiyyeessaa boossu utuu ijoollee haadha hiyyeessaa garaa waaqachaa maatii irra badawwitu maatii keerraa harcaan bulataan abaarsa qabda. Utuu isheen ollaan biddeen tokko qabaatiin ati lama nyaatte taanaan abaarsa sirra jira hin dhaaltu. Mootummaa waaqayyoo sirraa fagaateera. Dhaaluun dandeessu. Waaqayyoo sitti kenne malee sii kenne miti qabeenyaa kana. Waaqayyoo sitti kennate malee sii kenne miti. Waaqayyoo daakaa'ii namatti hin gargaari dhaloonni ittiin jiraatan jedhe malee waan hundi siin hin jenne. Lafarraa waan fudhattu qabdu. Lafarraa qooda qabdu ga'een kee lafarraa miti. Baala baasaan iddoo hin dhalootaan ga'e itti jiraannu akka itti jiraattuu si eeyyame Waaqayyoo. Badisi yoo dhufe baay'inni qabeenyaa si oolchu. Badisi yoo dhufe baay'inni midhaan kee baay'inni miidhaa kee si oolchu. Waaqayyoon ni dheerataan akka dura duusi. Waaqayyoon ni dheerataan akka dura badusi. Haati Yesuus. Haati Yesuus tokko hin dheerattee waan gootu wallaalte daakuu qabannaa tokko duwwaa baattee turte su'eel sa'iin fiigaachuudha darbuu dhagee maaloo mana kee keessa hiraa'e. Sooressoota baay'ee fiicha keessa hiraa'u. Waggaa sadiif jecha bokkaan biyya lafarraa gogeera. Harrabni nama waaqayyoo qaagodhe bokkaa gogseera. Isa booddee gaafa isaa jedhe hin dhoffanne hadagaadha. Namoonni tokko tokko harki isaanii gabaabaadha. Dooluudha harki isaanii jira garuu hin jiru lallabu. Hin jiru morga nama yoo waaqayyoo hin jiru eddeetta taanaan. Qabu garuu qabuu lallabu. Hin qabdu morga nama yoo waaqayyoo hin qabdu qabdu akka eddeetta taanaan qaba garuu hin kennu jedhi. Waan barbaade haa ta'u. Yenna dhaggeette maal qabdee dhaqibee waan hin nyaadhu naaf jedhee Eeliyaas. Gaafannee naaf jedhu hin qannu jenne dubartii ogeetti akkasii qannallee dha'itti. Daakuu kornyee tokko qabna akkas tokko jechuudha. Daakuu kornyee tokko itti qabneetti. Isheen boona mucaan koo eedera galgala kana nyaanneetti. Boorka ruuduu eegganna dhaqishee irraa fixxilii fidu. Toleetti gammadaa sokkite. Indee ishee maqannaa abbootti dargaggeessa humna qabda dhaqi nyaadhu koo kana bakkaattee dubartii haala hiyyeessaa baabadhaa qabne biddeen kadhattaa ittee lafatti hin dhiinne. Doksaan galeeraa ija keerraa saaqu Yesuus. Ija keerraa banu Yesuus. Akka tolgeeshitu wallaalte malee naannoo mana kee buufata eebbaa ciisaa hiraamee jirta. Buufanni eebbaa dhugaa waaqayyoo isa jiraataati. Naannoo mana namoota baay'ee bishaan collobba ta'ee tuullamee taa'u na agarsiisa. Yeroo olgeessu wallaalan baay'inni kun jennaan eebbi balbala namoota baay'ee dhaabatee kadhata akkatti jiraata wallaalan naan jedha furra waaqayyo. Yennaa gara booddee keette yeroo isheen qaatu Laajo kan waaqarraa roobuu deebiddeen miti bishaan kan inni kadhatu bishaan cuggee tokkos duukaanaaf ni gotteere duukaanaaf ni gottu ammas baalee kan roobuu
Warqetuun qabu eessaa sii fidan jenne ishee makaan irraa sii fida gaatti qaxxeerraa bittiltee xiqqoo ishee bittiltee bishaan sanas qabattee fiigaa dhufte utuu isheen ilaaltu nyaatte beelaa irti hin beeloftiin kaleessa nyaanneef bortuu waa kan nyaatanii mucaa ishee jidduu qabu tuun ishee ilaaltu nyaate tuun ishee ilaaltu dhugi akkeene kana booddee eenaan irraa hafaa jiraata. Hallelujah. Irraa jiraate sooressoonni warri kaleessa gadi ishee ciqilan beelaa yeroo saba wallattaan warri kaleessa qalleedha yeroo konkolaataan dhuman ijoolleen sooressoota yeroo gaggabanii dhudu'an haati hiyyeessaa irraa hafaa jibbee ilma ishee jibbaraa baratti dabartee jiraatti. Hallelujah. Doksaa beekta ta'ee jaabi hiyyummaadhaaf duutee battu. Doksaa beekta ta'ee doksaa beektu ta'ee ilmaa soorumaan badiisan ooltu. Waaqayyooti babbadii jiraatu doksaa Yesuus keessa jira. Hallelujah. Tuun qabu jedhanii nabaadha. Tokkoffaan lama dheera abboomamuudha. Leewwota boqonnaa 26 lakkoofsa 13. Hallelujah. Yoo abboommi koo eegde eebba lafti biqilchu nyaatta jedha iddoon sana. Yoo abboommi koo eegde eebba lafti biqilchu nyaatta. Ameen jettu walitti bu'aa. Yoo abboommi waaqayyoo eegde jedha. Eebba lafti biqilchu nyaatta jedha. Amma keessumaa naannoo keenya kanatti keessumaa waldaa keenya kanarraa yeroo hundumaa waatu gaaffitti nattu nama dibamutu jiru afuruma hamaati jira. Guyyaa tokkitti nama 42 nama 30 wayirraa jira. Bakka akkamitti taayin aara. Hamma yoomitti billaa qarannee caakkaa cirra. Yoom laficharra qonnee sanyii facaafa. Maaf qonnaaf hin mijatu lafichi laata. Maaliif eebbi keenya dukkanaa? Kanseriidha waggaa masiin akkas godhe keessumaa harmoota keenya immoo afuurra akkasii tokko irra badamee amma kana namata du'e keenya naannessine amma dubartoonni nu kaanii dhaabatanii kana booda jechuudha mul'ata. Booda kana kaanserii kana boksina dubartoota keenya irraa. Nama maanguddoo akkuma agarteetu kaanseriidhaan miidhama. Asirratti kan hibannu kaanserii maaloo maqaa geeddarate saba keenyatti duude waaqayyo isaa boksu biyya keenya irraa. Sabni keenya immoo hin fayyaa gabba'ee isa waaqayyo barbaadu gatti argamu nabdoomamu waan ta'eef deebi'ee ammas qaba. Namni meeqaan meeqa hin fayye namni meeqaan meeqa hin hiikama argita yoo ta'e dhukkubni waggaa 6 nama taqaalee hin diriira. Namni waggaa 15 18 dhukkubsatee hin fayya nagartu lafa irratti wanti garaagaraan ta'a garuu deebi'ee immoo guyyaa 2-3 ol dhukkuba biraan hin qabame immoo deebi'ee maal taate dhukkuba biraan hin qabame. Tu Yesus mana keenya jiru tu Yesus cabaa waggaa 15 waggaa 10 waggaa 6 nurraa dhidhiibu tu jireenyi keenya hiikamu du'a jalaa utuu baanu dhoksaan rakkinni nurraa utuu ciramu deebinee abboomamuun jireenya keenya irraa fagaata eebba lafti biqilchu nyaannaa jira. Yoo abboomamte eebba lafti biqilchu nyaatte eewu abboomamna wantoota gurguddaa sadiif abboomamna. Wantoota gurguddaa sadii dirqamaan abboomamna. Tokkoffaa maatii irraa dhalanneef. Maatii irraa dhalanneef abboomamuun dirqama keenya. Namoonni tokko seexanni jireenya isaaniitti waan galeef yeroo hundumaa maatii isaaniitti waliin galan abbaa garaa gubaa jiraatu, haadha garaa gubaa jiraatu, obbolaaf afgafaa fayyadamuun hin jiru, wal dhaga'uun, wal sodaachuun, waliif ulfina kennuun lafarraa badeera. Keewuma yeroo kuni maatiin yeroo barsiisaa addaa qabaatan dhimma kana akka wal qabate maatii isaanii biyya lafarra jira. Na hordofaa namoonni bishaan tasaadha sirriitti isinii gala. Biyya lafarra maatii sadii jira. Democratic family, over democratic family fi dictator family warra jedhaman. Maatii dimokiraasii irra keessa ba'a. Maatii maal jedhama? Humnaan bulaa. Dirqamaan maal jedhama? Abbaa hirree. Maatii abbaa hirrummaa. Dargii maal jedhama? Bulchisi dargii maal jedhama? Dictator abbaa hirrummaa akkas dargii jedhee. Inni maatii dictatoriiti. Isaan kana gargar baasee isinitti himu. Balaa guddaa jira. Maatiin over democracy wanti jennu suni baay'ee balaafamaadha. Over democracy jechuun raafaadha waan ta'eef haati manaa achi naqaan beektu wayyaa shaffatii duwwaa gartuu mana jira.
Imad. Timbeku. Apa mana la wahida timbeku. Mucani la wahida timbeku. Hollani simbeku. Himba de ingalte. Karu. Esa oltela. Mega bata me esa oltela no beku yudai. Bara da keda. Mega bata me esa yudai no beku yudai. Ijoleris. Era kena mucata kobo. Inde wakata kadisa. Minka saati kata batu jolle siana ona manna kesu. Inda kesi. Simple message. Pakai ada ras dikit nanti dah. Akati garaf tu, akati kita tedu, akati kata tedu sedikit ni. Pakai mana? Akati amma yo meti betu. Amma wagga tu baru waktu di koshe kiri orang kisah apa sah ini nekam nasfar huna jeku wangga agara nanti ras kisah humal maljeru orang kaya tak wagga tu amma gane ti mani wagga tu lebih yuwa. Saya bawa kuna sadi kuna tu. Hanggam ni undino arsaf nafa olan. Hanggam ni undino arsaf nafa olan. Dulu kaya Bais tidak mewanjuruf ke kebab sanjra karena galai curah. Saya nak komsa kuda sadi. Kudu mata kurang kapten yang dudukkan. Akhirnya hari yang dapat adalah di toballa hola timpuri. Yo ani timpur tu abdemo sago sakuti gati. Isyarat kapten anggap nama makamu nak kamu sitim. Harre itu kodel lagi nyetelati. Harre kalam te arsa da fintiat. Gaba kana toballa hola tinkayat. Toballa hola kapdulo te bola. Wana tinkayarun na bioga tenta injeda. Namasin keninjeda. Anggam nis na wankennam. Dulla furat uti sagosa kadam ne tinfene ti sagosa kaisa. Bodi kuti gargare. Dubda sakan akan dibaamba ne uji ala bodi tiada dan lagi kaisa wasi gejera. Power off. Iko wali chatin. Afur sidlulu hawara na iko wali chatin. Ayah susit arah kira lebih cerah. Oke. Bau sodomi afur kuda sagal iras wae harne kana rubat. Bau ditami sagal yang masuk domati sangka semua jeda. Kesa dia bin kuda sagal kuris kanu rubat. Dudda saat ay kuti gati dallake kesa ta ini dah. Yona be harre anna tu dallake kesa jira kana abar si biye kenya tu. Kennum ben warri kan ofisa nillan warri kan kabenya sanillan ne. Garu dirkama kulla marra watamun dirkama. Sadafat kenna tolat yero wamani yero ofi dargan irrat kennam kenna tola kan jadu kenna nasa tola kennam tolu makan sangkata ni galatan kan kenna kagena sera bawu submission lakum sa afre masagali ma musan butum ma wanda sa'alin wa qabda nondu ma kesa wa kayo kenna ni esa jeni kurnos fiti Hangabas miti kenna tolati. Kurnos miti hangabas miti kenna tolati. Wa qabdan keessa yeroo tokko kenna tolati miti kennama fedha warra kennani eebba guddaa. Fakkeenya waa'ee kana taa'ee ilaala jira taa'ee. Waa'ee kana ilaala barana baay'ee utuu wadaraa keessan nu warri kan kaata inni kennitan waaqayyo bara keessan haa eebbisu 32 kana bitan. Mucaa atileetiin tokko as keessa gaafa sana garaan jibbee birrii 20 nuu kenne ka'ee 20 nuu kenne. Tidak malah aku masuk dua bilang maiki siapa ni kalau kita necu. Kalau no, kun kan kana challenge kun sagale basic ko cuma kun mau antar boda biba imbe kamu kun. Saya sana kalau bicara masalah sagale beridat. Sagale one basic kamu mau ibab saja tapi kuma ibab kuma saja tahu fai kampai ibarat ini sana quality sana ulke. Normally kan ibuan sana kuma saja tahu agak tinceran. Wana kasih na tayo malah lihat dulu joko. Kena tola ko tinani wana kasih walda dah aku coba walda. Kena tola itu mana kasih. Waaqayyoommoo naage afadhaa'e inni si moojjire mana koo jaala isa iyyuu dhagaa kaarbuukin warqee gati jabeessa callee gati jabeessa naage afadhaa'e waan hin taane kan furii saba kana hirkaa'e mana waaqayyoo ijaaruu qofaaf oole yeroo inni ga'u Museen hin gaa'e isaan dhowwe hamma Museen dhowwutti kennaniidha inni taanu ba'uu didda bishee tokko amma sagaleerattis kanuma argattu afuraffaan buusii sanbataati buusii sanbataa irratti Luqaas boqonnaa 21 amma furii irratti Yesus taa'ee dubartii tokko ilaala ture jedha. Yesus taa'ee qodaa buusii ilaala. Yaa saba waaqayyoo waan seetti maal dhaggeeffadha. Namoonni nama sobuudhaaf nama goyoomsuudhaaf qodaa buusii callibattanii akka waan taraa tokkotti ilaaltan kanachii gadi ilaalu isa seetti qodaa qabnati. Waaqayyoo waaqa Israa'eltu gadi ilaala. Goyoomina harka keessa qullaa gara mana waaqayyoo hin dhaqinaa. Eebba keessanii waa'ee waldaa fi yaadanaas waaqa waldaa hin dhabu eebba keessanii hin dhaamsinaa hin ajjeesinaa eebba keessan.
harallee isin waaqayyo isin haa eebbisu sammuun keessan banameera yeroo kanaa gadi namni birrii tokko fidee nutti ilaalleyyuu akkuma godhe godhee waaqayyo waldaa isaa irraan ga'eera har'a garuu waaqayyo isin haa eebbisu sammuun keessan banaa dhugaa dubbachuuf galata qabdu. Waan dhibee nama hin dhiifne gaafa gara iddoo kanaa dhufne waan kaffaltii birrii 5,000 keessaa waan dhufu kiraay mana kan Afrikaa si jedhamu. Gaafa dhufne si kuma deddeemaa kuma 10 kanatti dhufne mana kana gaafatti jalqabne namoonni dhufne wayyookaa jedhamne nama. Innaa akaawwanti korra waan jiru fuudhee qannaa jinnannee achitti deemnee kan jeesanii ofirraa kaffallee gaafa dhufnu hankooti gaannittaan hojii waaqayyo. Akkuma jedhee godhe maqaa isaa ulfinni guutuu na ta'u hin dadhabne jechuu barbaadeen. Kanaaf buusii sabbataa Yesuus taa'eedhaan hundi namaa qodaa buusitti hiixatu turanii hennaan dubartiin tokko waan akka saantima diddiimtuun 2 buufte jedha. Dhaabaa waan akka inni fakkaata ol ka'e. Ilaahi dubartiin kun waan qabdu hundumaa buufte. Waan ittiin jiraattu irraa afaan hambifanne isin garuu waan ittiin jiraattan irraa hambifattanii kaffaltanii. Lammaffaa irratti kennaan waldaa kiristaanaa keessatti ilaallu 10 keessaa tokko. 10 keessaa tokko gaafa ilaallu 10 keessaa 10 kan guute tokko laanna. 10 kan guute tokko laanna. Waan barbaadde isaa taatu waan jaallate isaa ta'u 10 kan guutetu tokko kennama. 10 guute yoo ka'e horiin isheen kurnaffaa irratti dhalatte sun jaamaa yoo taate qayyaruun hin danda'amu. Jaamaan immoo wal jaallatu. Horii jaamaan horii nafti. 10 ishee guutte sana mandara keessatti warra lakkatoota qalee nyaatu. Mandara keessatti qalanii nyaatan maleedha. Gara waldaan dhaqite hin qayyaran kurnoon hin qayyaramu. Kurnoon abaarsa qe'ee namaatti fida. Amantoota keenya kan fixe kana mee sammuutti deebi'a. Namni utuu birrii 10 hin argatin torban ga'u hin jiru. Hin jiru yoo cireera ciisaa irra ta'e duwwaa malee. Isaafuu nama dhaqee dubbisee kennaaf birrii 10 hin argatin torban namni kee nama dura qophaa. Birriin tokko kan waaqayyooti. Namni birrii tokko hate mootummaa waaqayyooti hin galu. Eebbisaas abaaramaadha. Abaarsi lafa keenya mancaasisa kana. Utuu wangeela dhaga'ee namni nama ta'e nu wayya. Isa nu wayya. Malee amma waan tokko asirratti hima. Kai beeka miti kai nama kuma godhan miti asii kotta asii nama kuma shan zayitiin si gaadha akkasii si godha eebba kee miti. Kennaa tolaa keeti. Eebbaa nyaatta garuu kennaa tolaati. Kurnootti siin lakkaa'amu. Kurnoo kooti yoo kiraayii mana akka fedhu wangeelaawu abaarsa fudhatte. Kurnoo kenna akka gargaartu barbaadu kan keerraa akka gargaartu barbaada waaqayyo. Kan waaqayyootiin nama gargaartu. Hangama kan ta'eedha. Mucaan iyyuu kan kootiyedha. Wangeela kenna hangama kan ta'e mucaanuu kan kootiyedha. Atta goonee mucaan gafa qallee aarsaa dhiyeessinaa? No. Maal goon harka mucichaa qabu. Aadaa Israa'el keessatti namni tokko fuudhuudhaaf gaafa dhiyaatu xobbaallota hoolaa bita. Erga booddee hoolonni kun hin ga'u hin dhalu. Gaafa dhalanii haati manaasaas mucaa godhatti jechuudha. Gaafa godhattu hangamni sun kan waaqayyooti waan ta'eef harka mucaa sanaa qabanii morma hoolaa sanaan qayyaru. Hoolaa sana qalanii ittiin aarsaa dhiyeessu. Hangama ta'e kan dhalate hundinuu hamma namaatti iyyuu kan waaqayyooti. Kurnoon isa akkuma kana 10 kan guute hundinuu kan waaqayyooti. Kanaaf namni kurnoo waaqayyoo hin nyaata taanaan eebbi mana isaa keessaa godaanaan utuu kadhachuu dhiisee raajiin mana keetti galee akka namicha jira keessa isin rafe eebbi keessan hamma waaqaaf lafaa isin irraa badeera. Kun dhugaadha waaqayyo duratti. Garuu asirratti waan tokko akkasiin sirriitti na hubattan barbaada fuula waaqayyo duratti kan isinitti himu. Sabni keenya barsiisa dhabe malee sabni keenya isa abboomaadha. Dhugaadha waaqayyo duratti. Barsiiseen arge waan ta'eef oduu miti barsiiseen arge. Barsiisee dhuman argee sabni keenya kan inni cimuu dadhabee barsiisan qabu. Tu barsiisee qabaate hin cimas abboomaadhas waan hin argin qaba. Barsiisa dhabuutu saba keenya nu jiraan leetii godhe. Garuu dogoggora kurnoo irratti uumame tokko sirriitti.